Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u egaa har'asii dhufeen jira har'ammoo oolumaan inni har'aa maalidha yoo jettanii maanyaa yookiin xaafii soruudha yoogaa xaafii soruu sistarii kiyyatu naa soraa jira ani immoo kaameeraa maanidha. Yaa gaaga dhumaatti nu wajjin tura xaafii kana namatu naaf fidee dhugaa dubbachuudhaaf xaafii bachoo sinatti fakkaate xaafii bachoo xaafii baay'ee bareeda xaafii qulqullina olaanaa qabu asumaallee namni naa fidee yaa galatoomu galateeffachuun barbaada dhugaa dubbachuuf xaafiin kuni wanna tokko soraa hin qabu jechuudha soraa wanna tokko hin qabu. Ogongolaa zimmi jenneetuma irraa ilaalaa jirra malee wanna tokko hin qabu jechuudha yeroo tokko nama beekanii namaan waan tokko fidachuunis baay'ee nama gargaaraa nama fayyadaan isiniin jedha kun waan nama tokko ogongolaa irraa dhabdeetuma zimmetteetuma akkuma naa garbuu faa sooraniiti sooraa irtisiistariin jechuudha xaafii kana soruugaa xiqqoo anarra ishii wayyachuudha ishiin sirriitti dandeessi. Ani badaa miti xiqqoo irraanfachuun kunis jira miti harki nama hidhamuun kunis gundoodhum tokkitti qabatanii taa'uun kunis jira miti achi kana mannaa anatu soraa my sister naan jennaan inni okay jedhee itti kenne yaa ogaa xaafiin illee gatiin isaa bareeda namoonni bitattanii yeroo biyya galuudhaaf fakkeenyaaf turtiin ji'a 5 ji'a 4 yeroo isinaafu waan mana keessaa tokkos bitachuun barbaachisaadha xaafii kanallee yeroo ammaa kana gatiin isaa baay'ee tokko bareedaadha dhugaa dubbachuudhaaf matooni 8,500 matoon 8,500 yeroo durii tokko jechuudha bara darbe keessa matoon 12,000 galee waan akkasiitti natti fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kana xaafiin gatiin isaa baay'ee bareeda ture bareedarra jira Itoophiyaa keessatti wanni hamma qaaliin dhugaa dubbachuudhaaf wanti qaaliin maalidha yoo jettan zayitaa inni lammaffaarra jiru immoo maalidha yoo jettan buna jechuudha waan Itoophiyaa keessa qaaliin isaan kanaadha malee midhaan nyaataa keessattuu midhaan nyaataa fakkeenyaaf garbuu qamadii baaqilaa atara kanneen kana osoo hin taane xaafiin hunda isaanirra xaafiin gatiin isaa baay'ee bareedarra jira haala yeroo gabaa ammaatiin jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf garbuun 10,000 matoon 10,000 beeqilaaf atarressanuma garuu xaafiin bara darbee 12,000 ture amma garuu 8,000 jechuudha. Inni 8,000 kan nama sistariin sortu wanna tokko kan keessaa hin fuune san jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareeda soraa kan hin qabne xaafii maanyaa xaafii bachoo filatamaa jechuudha xaafiin bachoo waan ta'eef isaadha 8,500 isiniin jedha egaa Itoophiyaa keessatti akkuma isiniin jedhee wanni baay'ee ilma namaa rakkisaa jiru tokko hojiin hin jiru Itoophiyaa keessa hojii maal akka hojjettu baay'ee si dhiba jechuudha Itoophiyaa keessa hojii xiqqoo ishii qabaatte taananii wantoota kana damdamachuu hin dandeessa hojii hin qabdu taanaan garuu baay'ee rakkisaadha waan immoo amma yeroo kanatti baay'ee qaalii ta'ee humna namaatii ol ta'aa jiru zayitiidha abbaan liitira 3 birri 1,200 ta'ee jira yeroo ammaa kana jechuudha abbaan liitira 5 qarshii 2,600 2,700 innuu waliraa jechuudha maqaa qaba zayitiin hundiyyuu tokko miti maqaa qaba akkuma maqaa isaatti qarshiin isaallee akkuma sadarkaa amma fakkeenyaaf sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa sadaffaa waan ni jedhamu jiru akkasuma sadarkaa tokkoffaa ni jiru 2,700 qarshii 3 seenuu jechuudha qarshii 300 tafee jechuudha shiin liitira 3 immoo qarshii 1,200 1,300 1,400
oorkaayidii ni jedhan surumaayyuu sanaa horii jechuudha. Yeroo baay'ee zayitii namoonni baay'een kan filatanii oorkaayidiidha. Oorkaayidiin kun egaa baay'ee qaaliidha. 2,700 liitira 5 ennaa baay'ee tokko ulfaata wanti zayitii fi wanni bunaa hin ulfaate. Bunni immoo kiiloon qarshii 1,100 1,160 kanneen kana. Asitti immoo kan argitanii xaafii amma sooraa jiruu fi boqqoolloo absiitii daasiseen jira. Absiitii haala amma argaa jirtaniin daasisee gingilchee baallitti naqee jira. Boqqoolloon fayyadama absiitii isaa jechuudha. Egaa namoonni kaanii dirqama miti boqqoolloo fayyadamuun, namoonni kaan garuu midhaanuma daakichuma xaafii sanarraa absiitii buufachuun hin danda'ama. Ani garuu boqqoolloon buusaa xaafichi xaafii adii waan ta'eef boqqoolloo wajjin walitti baay'ee mijata. Absiitiin koo boqqoolloodha. Boqqoolloo daasisee haala kanaan baalli xiqqishuutti naqeetiin jira. Kana fakkaata egaa daawwattoota keenya. Egaa wanta meeqatu jira jireenya keessa waan ta'eef jabaadhaa. Waaqayyoon isin haa dandeessisu ramadaana. Baay'ee baay'ee.